Ayyaana shamaa kan jirtu hordoftoonni kabajamtoonni shaalakiyaa kun guyyaa rakkatas immoo wanta haaraa kan baay'ee tokko isin fayyadu kan isin gargaaru isiniif qoodee dhufe innis immoo salphaamatti jechuudha meeseejii karaa WhatsAppii, Imo, Telegiraamii isiniif dhufe hundumaa jechuudha osoo dubbisuu keessaniif dhiisuu keessan namni adda hin baafatini salphaamatti isin offline wanta jirtan fakkeessanii yookiin immoo gara Facebookii, gara WhatsAppii, gara Imo keessa osoo hin seenini salphaamatti waan offline irra jirtan fakkaatanii dubbisuuti karaa itti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kun faayidaa hedduu isiniif ni qaba jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko meeseejii isiniif ergee ka'e akkasiin dubbistaniif dhiistanii ni beeka jechuudha. Sababni isaa kunooti biliitwiikii kana lamaan inni fida jechuudha. Mallattoo raayitii kana salphaamatti garuu jechuudha meeseejii isiniif ergi dhufee booda dubbisuu keessaniif dhiisuu keessan namni sun osoo adda hin baafatini daayirektii meeseejota barbaadan karaa itti dubbisuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kana qofaa miti jechuudha. Wanti isinitti agarsiisu waanuma tokko keessatti ta'e wantoota garaagaraaf kan isin fayyadudha jechuudha. Fakkeenyaaf wanta kana yeroo darbe keessa appilikeeshinii kan biraan isinitti agarsiisetiin ture jechuudha. Kun WhatsAppii duwwaadhaafidha jechuudha kan inni hojjetu. Garuu amma hunda isaa irratti iyyuu kan isiniif hojjechuu danda'u isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. Kanaaf isin salphaamatti appilikeeshinii kanaan fayyadamtanii jechuudha. Guyyaa irraa kana karaa Imo ta'ee WhatsAppii, Telegiraamii, Messengerii akkasumas immoo Instagiraamii dabalatee Imo keessan dabalatee meeseejota isiniif dhufan hundumaa dubbisuutii dandeessu. Yoo akka tasaa ta'e illee nama isiniif ergame bukkeedha dileetii ta'e illee salphaatti addana jalaatiin argachuutii dandeessu jechuudha. Kanaaf gara WhatsAppii yookiin Imo keessanii deemuun isin hin barbaachisu. Meeseejii isiniif dhufe hundumaa iddoo kana jalatti al takkaa isiniif gadi tarreessa. Saniin booda addana jalaatii namoota barbaadanii wajjin haasawuu akkasumas immoo ilaaluutii dandeessu jechuudha. Wantoota namni isiniif erge kanaaf namni isiniif meeseejii ergee maaf naa deebisuu didee hin jedhu. Sababni isaa waan offline yookiin immoo waan gara WhatsAppii keessan Imo keessan seentanii ittiin fakkaatu waan ta'eef jechuudha hordoftootiyyaa. Kanaaf appilikeeshinii haaraa baay'ee ajaa'iba ta'e tokkodha jechuudha. Kan isiniif qabadheetii dhufe kan kanattiin godhachuutii dandeessanii. Kanaaf hundumti keessanii yoo buufadhaa itti fayyadama. Appilikeeshinii kanas immoo lafti isin argatanii description box jala jechuudha. Aappii kan argachuudhaaf jalqaba wanti isin gootan description jechuun barreeffama viidiyoo jaladha waan ta'eef barreeffama viidiyoo amma ilaalaa jirtan kanarra ni tuqxu. Saniin booda iddoo kanarraati aappiin liinkii isaa faana isiniif ta'a jechuudha barreeffamaani. Kunootti akkuma agartanii aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu ni jira. Kanaal tokkootiif ennaa isin tuqxan gara inni isin geessu gara weebsaayitii kootii bifa kanaatiin isin fida. Saniin booda xiqqoo ishee gadi siqxaniitu iddoo kanarraati daawunlood batanii waan isiniif jiruu fi al tokkootiif kana ni tuqxu. Saniin booda gara bilbila keessanitti buufachuutii dandeessu. Karaa Telegiraam chaanalii koo teesseelsaa jedhullee na hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha. Linkiin Telegiraam chaanalii koo kanaallee barreeffama viidiyoo kanaa yookiin diskiriipshinii jala isiniif jira jechuudha hordoftootiyyaa. Kanaaf amma ni eegalla. Haalli itti fayyadama appilikeeshinichaa baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Hangana waan cimu miti garuu faayidaa hedduu ni qaba akkuma sila isiniin jedhe. Kanaaf haala kanaatiin ergi isiniif banee booda dhuma kanarratti next kan jettu ni jirti. Saniin booda kana ni tuqxu. Ammas garanatti isin dabarsa. Iddoo kanarraa next ni jettu jechuudha. Kunoota akkuma agartanii qaata xumurree next ni jenna. Iddoo kanarraati appilikeeshinoota meeseejii irraa fudhachuutii barbaadan hundumaa addanarraa ni tuulatti yookiin ni tarreeffattu jechuudha. Ofii isaatiin kan inni isiniif filatee dhufu aappoota sadiidha jechuudha. Instagiraamii, WhatsAppii fi Messengeriidha jechuudha. Isin Imo itti dabalachuu ni dandeessu. Telegiraamii illee itti dabalachuutii ni dandeessu jechuudha. Saniin booda akka fedha keessan irra kaa'attaniin booda itti dabalachuudhaaf baay'ee kunootti mallattoo kana tuqxu jechuudha. Kana tiikii godhattu jechuudha. Kunootti iddoo kanarraa next kan jettu ni jirti. Give authorization kan jedhu dhuma kanarra ni jira waan ta'eef kana innaa isin tuqxanii gara appilikeeshinichaa akkasiin deemtanii oonii godhattaniif isin gaafata jechuudha. Kunootti iddoo kanarra ni tuqxu. Achi booda gara boodaa innaa isin deebitan haala kanaatiin hojii isiniif eegala jechuudha. Egaan kunootti interfeesiin isaa yookiin immoo keessoon isaa akkana fakkaata jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha itti fayyadamni isaa. Wanti isin gootan jechuudha iddoo kanarraa meeseejii isiniif dhufu hundumaa ol jedheetu isiniif kaa'a jechuudha. Garuu adda addatti yoo barbaadan kan Imo, kan Messengerii, kan WhatsAppii adda addatti qofaatti yoo barbaadani kunootti as ni tuqxu jechuudha. Fakkeenyaaf as yoon tuqe Messengerii naa fida. Kunootti no message receive naan jedheeti jira jechuudha. Sababni isaa appilikeeshinicha akka haaraatti waan nama reefuu isinitti agarsiisuudhaaf baneefidha jechuudha. Meeseejii karaa Messengerii isiniif dhufu garuu adda jala isiniif kaa'a. WhatsAppii akkasuma garanatti darbuu qofaadha jechuudha. Bifa kanaatiin saniin booda iddoo kanarraati meeseejii isiniif dhufe adda addatti qoodeetu isiniif kaa'a.
iddoo kanarraa immoo hunda isaa walitti qabeetu isiniif kaa'ee jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf appilikeeshiniin kun akka inni isinitti tole abdiin hin qaba. Baay'ee tokko itti fayyadamni isaa salphaadha garuu hedduu tokko isin fayyada jedheeti yaada. Egaan wantoota garaagaraa dubbisuudhaaf egaa isin gara onlaayinii irra deemuu isin barbaachisu appilikeeshinii kana jala teessanii meesejii isiniif dhufu hunda isaa manaajii godhachuu dandeessu. Namoonni baay'een karaa onlaayiniidhaan namoonni garaagaraa meesejii isinitti erganii isin jeeqan yoo jiraate karaa kanaadhaan furmaata argachuu ni dandeessu kan jedhuuf ani isiniif qabadheetti dhufe. Egaa yeroo itti aanu deemnee galaruutti nagaan naaf tura isinan jaaladha isinan kabaja.